deemtu sana anta raakuma qabu yoommoo deemisiin si ergite kuma reefu siin jee deemisiin si ergite kanas godhu jiraate kai karaa ollaansaan siin deema eenyu dirqii fayyaa abbaan ibbee qaba nagayaan qaba nagayaan qaba hin nyaatiniin siin jechaa ture kanas nagayaan qaba yoo sadii waa taate kai ni jala deema mana jira si nyaachisa Wakaya ni amara Duamani amara deema maasaa nyaatu siifimte wayii keessa jira wayii itti goote eega guyyaa deema san guyyaa shan eega guyyaa deema san nyaatte kaatuma maarree kaatuma maali tokko qalala jetti nyaadde nyaata tokko qalala bismillah nyaadde deema biyyaati deema maarree deema biyyaa maallaqaan deema kana dhiisi hadiyyaa maarree keessi bismillah jetti nyaadde bismillah jee nyaadde waa takka nan godha way duba waa faatuma na gaafachaa dare Bahar Nima saba si testa bilio brate sa figda Saba si sta bilio brate sa figda se jeda Ethiopia Dubbi Ethiopia kasteo dia kana ningalante lalu ako befete ningala fidde fu demta demte isi fidde fu demta Infitan La dia tanande biyetin demetin Passport baafadheetin dhufa. Biyyaati rakkoon hin deemu beektu. Rakkoon hin beeku waan deemtuuf. Duboore. Passport illee baafachuuf hin deemtu. Dhimma deemtuuf illee hin beeka. Tamaa anu dhufuuf hin deema. Na eeggatu hanga dhufuun maali? Siin maagga. Saa waan eenyu jee dubbattaati waan hin jeemu waan namni biraa jee. Laalaatu uume duba ni nume. Waan hin anaasee mootaati asoo jirtu. Biyya san hunda itti ajje kanas. Beeta. Rakkoo ati dheettus ni beekame rakkoon haa teessu hin dhaqin. Biyyattiin dalagdee bareetti guddoddee dhufe haadha abbaa kiyyaa jira haadha abbaa kiyyaa. Siimee bara haadhaaf abbaa kee walumaan deemnaa kanas akkas taana. Walumaan deemna. Walumaan deemna. Waliin deemnaanis kaa'uu dandeenye ni deemna rakkoon qabu. Kanas. Wasii laabatee deemu deemaan. Baddee deemuu walumaan mareenne ati barra akkuma jirtu. Mareenne rakkoon sana haaftuuti rakkoomi haa ta'u rakkoo ishaalaa gaafa rabbii keessan waa sidii baanaati. Ati maaltu maal ta'e? Hin deemin kanas. Maaltu maal ta'e? Hin deemin rakkoo gaafa rabbii nu baasee. Bar maaltu maal ta'e hin jee deemini wayin arra deemu deemaameni. Kalas himee bara. Hin deemin ta'a. Wayin arra deemu deema. Eessa deemtu? Eessa deemta? Maal? Taa'e ree haasawatti duraan eessa deemtu taa'e. Jaakeetta uffattee faan deemtu taa'e. Anjamatti jiru alizee dhugaa dubbadduun kofliin. Maal? Kalas hin deemtu biyyas amma torbee kana keessa ni deemannaa jettee hin deemtu. Wayin arra deemu deema. Torbaan jettee hin deemtu torbaan san boodas. Hin deemtu taa'e. Rakkoon isaa akkuma jirtu taateessu. Maaltu maal ta'e? Kalas hin deemtu. Ati amma dubbuma Faaxumaa tana gaafattan ati. Faaxumaa bira kutee amma Faaxumaa hojii jechuu. Wayin si hima dhagahi noo win soota. Faaxumaa hadiyyaa ergitee fatiyaadhaaf ifadhu dhiifamas na gaafatte haa dhiifamni karaa bijee fuudhee bagaan fuudhe siin jechaan turre. Dhaggeeffadhu. Ati gaafaan jiru fuudhe siin jechaan turre. Amma waa'ee Faaxumaa jira. Yoo tana dhiifama na gaafachuun situ fatiyaadhaaf ifadhuudha. Dhiifama si gaafachuun. Fatiyaadhaaf ifadhuudhaami. Fatiyaadhaaf ifadhuu dhiifama si gaafachuun akkasii fi baaraddaa facaatan. Faaxumaan yoo sii galte afaan Oromoo yoo sii gale hin tuqini waan Faaxumaan si ergite gaafaan siin jiru hadiddee waliif fayyinee rabbiin dhiifama na gaafattee na kadhattee haatiyattu san Faaxumaan namni rabbi beeku namalmaan kee isaa kalee naaf isiitti facaasu deemu. An Faaxumaa bara odoo isiin na cinaa dhaabbattee si arrabsituu bara akkaan itti firraa gaggeessuuf hin dhusee gaafasiis malaan itti firraa dhee gaggeessuuf. Amma si dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhe. Dhiifama gaafadhu. Dhiifama na gaafatte. Sarara torba kana keessa torbee kana keessa dhiifama si gaafachuu waan si gaafattee waan ergamee fatiyaa laaffadhuudha. Waan dhiifama si gaafachuun sii bar an si himee bar dhiifama si gaafattee akka ati waan san irraa qeebaltuuf hin qeebalin hin gaafatuun siin jee hin qeebalinii irraan fuudhinii siin jee ayyee ifiif sitti ergitee suna akkasii fi baaraddaa facaatanii walquba qabna ifiif diddee fuute aan sanis ammaan dubbii sii galgalaa kana mana gaafachaa nuni hoggutta akka mana gaafadhu siime deemuun hin jirtu siif taate akkas naan taatu siif hin taane egaa waan biraa jira deemire kanas naan taatu deemu kanas waan biraa jira deemuun hin jirtu hin jirtu deemuun dhimma xiyyeetan taate jedhee callooti yaaf hin deema kanas ni teessa amma hin deemtu yeroo sana keessa hin deemtu Bola feetiin fideera waan itti na jalaa bate. Siime baramma. Siif taate. Kana dabarteeti booda deemta. Amma deemtu. Amma waan deemtu sanis gaa egaa isin akkana jette asin deebi'aa jette ati waan deemtuuf. Tama isin as deebite ana achitti hin deema maal. Isin as deemu. Neegi jira mi neegi bilbila jira katto. Neegi. Walumaan deemna. Faatuma wajjin dhimma qaba. Kana siime baramma. Faatuma wajjin dhimma qaba. Siime siif taate.
yeroo ammaa miti ka deemtu. Gaafa isin waa seerkitu sommaa akka netteen diisin gaafaan waan kana tuqin siin jiru. Ani biyya jirti eessa bahara kuttaan jirtu jira eessa walaa garraa naafsin haalii nagayaati. Haalii nagaati? Sanii jecha dhiifama jeetiin deemale sila dhiifama san hin juure. Dubaan amma waa biraan jira. Laa dhiifamni karaa biti jechaa fin jee godheef malee ani niu isii kuban qaba. Sama mati dhiifamni karaa biti jettee goote isin achi keessaa yoo si miidhe sumaatti miidhama. Wal quba qabna naaf isin san rabbi siin gaafata. Anaa isin Kana sirrii rabbi siin wal dubbisu jirtu no. Kana dura maan hin gaafatin Faatumaa dubbisu jirta jettee. Amma naaf kireenis. Amma yaadde Amma naaf kireenis. Deemas nyaachiif ta'e eegas yaadate. Amma naaf kira. Deemas Du'a nyaate ijjimatti hin fiigin. Amma naaf keetti jirta wayii quba qabaareen. Rabbi nageessa yaa godha. Nageen qabaan. Nageen qabaan. Ati mana kee qabda? Ni qaba. Qaymee hojii deemnaa iyyee. Hin deema eessan deema. Hin deemu. Eessan deema. Eessan deema. Taanii fi taa wali fiddee ta biyya deemuutii fi maal oduu hunda ummoonni wali fidduu maal? Maal asiree walii dhufte amma dubbiin biroo naa dhufte. Duraanuu kanuma tolchuu fi anaaf isiu dhiifama walii dhiifama waan na gaafateen kun kanumaaf iyyuu. Sifee? Anaaf isiu. Ani Ilaarraa mana hin gaafat maal ittiin bilbilu Ambara mana to barreessu. Faatumaa Rege Bilbileessi buloo godheetiin jiraara. Waa'ee Faatumaa Rege isin hima. Ani waan naa ta'u anaatu beeka. Dhage waan naa ta'u ani mataa kiyyaaf nama beeka. Ijoolleen taane nama guddaa. An Faatumatti dhimma hin qabu. Naafi Faatumaan nama walitti deemuu miti. Nama wal madaaluu miti. Dhage isin hima. An bakka naan taane fiifiin hin dhaabbanne maqaa kootiif. Nagumaan hin jeeqin. Garuu ati immoo. Fi jeeqxeelee nullee hin jeeqin. Tamam. Woy yoo jeeqte malee ammaan si jeeqe. Jeeqxeelee bultite halagaan amma nagayaan jiraachuu jirtu kana sillaagee. Ka dhufu jiru soomana rabbi dhufu jiru ni beektaa. Nagayaan kan nagayaan jiraachuu jiraani. Samaati godhe baay'ee waan kana keessa. Waan kam keessa? Waa'ee deemsaa waa'ee isii dubbisuu keessaa baay'ee biloo godhe raqaman si kalas. Yaa rabbi qiyyee bilbilli sarga ilaadiyaan fuudhii godhe kan biloo yoo fe'e. Ati godhe dheedheeshin godhe. Si dubbisu jira fatee dubbisu jira. Si dubbisu jira. Sababa maal haa ta'e kam godhe? Waan takka naa seena. Waan na soo afaan oromooti. Siime. Nagee rabbi isaa godha. Ani nagee qaba. Duba biyyeen deemtu waan irra hin deemtu. Deemtu suuta deemta kalas. Hin deemtu. Ilaamaa obsu jirraami suuta deemta kalas. Sadeemicha anaajaati yaafin deema. Hajaa sanitti obsu jirraami ilaamas taa'e kalas. Xiqqoo amma miti yeroo deemtu. Deemsitaana walumaan deemna. Anis deemuun kana. Deemu kanan nu yaasa kalas. Kanas nu yaasa akkana kaanii amma kaanii wal qabanii. Maali lee kalas? Kanas nin qopheeffadha ji'ana bas. Mugudin raalis gaa dubbiin danda'a. Mugudin waan dubbiin goone nagee dubbii gootee dubbiin kaasisa. Xiqqoo xiqqoon tana dubbii gootee amma qaab tana. Tabiraa dubbisi godhatti jiraan. Samaal tabiraa. Waa'ee biraa naafaa wal quba qaba. Waa'ee biraa dubbisi godhatti jiru. Garuu intala tana dubbisni jechuun haara hin qabdu. Siifitu? Eenyu? Ni feete? Akkamiin godhe? Siif fadee Faatuma? Akkamiin godhe? Siif taate? Anaan taane siif taate? Naayicha fidii wattaniin fida? Eenyu? Akkamiin godhe? Amma ittiin beekare. Ija keessan eega. Ani dhimma isiituun qabu, isiis quban qabu. Kalas hin qabu itti deemu biloo godhi bilbilasi. Deem fuudhii godhi. Kunoo mi'a sigalaa achi qe'ee bilbilaa si harka qabu. Deem fuudhii godhi. Ani goonaan kan biraatti inti jettaan sana harka keetiin godhi keessa. Bardeem Murannoo godhi. si harka jirtee godhi ati. Murannoon na harka jirti hawween biloo keessa bilbiluu si Kalas godhi godhee qaba. fa'i. Yoo bilbiluu asiitu biloo godhee dhiif. Deem godhi yoo fedhe. Dhiistee niin dhiisa deem godhi. Dubbii godhuun baanaa bara. Dubbii bir halaala dubbiin qabu. Laan Faatuma fakkeenya amma nama biraa akkanuma biloo godhe yoo ta'e bilookiin sammaarra dhufti. Haraaraa. Ammoo Faatumaa ta'e Faatumaa ani dhimma walitti hin qabnu. Dhimmina isiitu jiru. Dhimma Faatumaatiin nama guddinni jeequu. Kaanis kalee dhuftee akkasitti asii yaa'ee rabshaa meeqa gootee uleen asii geggeesse. Sumaa beekala. Sumaa beekala laalee. Ani andalaa hojii wal qaban. Harmollata itti yaa'ee godhuu as taa'utti hin jiru. Eenyu? Ambar waa'ee guyyaa. Ambar ani muraan dheeraa tana dhuftee batumaa basheesseetu mani si geggeessu. Basheessi maal? Halas. Ilaa amma akka duraanii callisuun hin jirtu amma. Kanaa dhuftee firaa harkatti na si geggeessa. Tasawwa qiyyaansi dhuftuu jira. Tafeete yoo dhufte gana. Dhimma biraa dhimma wayii haasoo icciitii beekaa mini Taalumaan nu jechuudha. La haasoo dhalaan barni dhufti. Nama dhimma biraa deemuuf baraadhi beekta. Egaa tana dhufte dhimma biraa akka dhufte anuun hin beekan firaa hin dorka. Amma kabajaan hojii qabdu kabajaa na hojii qabdi. Tasanii nagee. Ani amma waa'ee dubbachuu jiru waa'ee Faatumaan biraa dubbachuu jiru. Bar Faatumaan qoon qabu. Yoo sii taatee fitiif deemte malee. Ani waa'ee Faatumaan irra dalaguutti hin jiru. Adus magaalaa wayitti fatee ati magaalaan guddoon ti nyaama. Amma Garuu maa dhuftii wati. ifi maa dhuftu ati nama gootee fi mana biyya sana kafi daddallaadha. Nama naa godhi niin dhufa namaatti beektu nama amaanaa. Rabbina gazi haa godhu dubbii feeta. Dubbii
Wai tun dubbuma fadhu malee maal na gaafachuu jirtaan bara waan ati na gaafachuu jirtuu naan galle. Waan namaa galee namni nama gaafata. Faatumaa fiddaa maali? Guyyaa si gadi dhuftaaya. Akkasii beektaa. Yoo nagisuuta. Rabshaan. Yoo fayyaan qabaanne fayyaa waafiyyoo beekte. Fayyaan qabaanne maal maraachuu beektaa? Duuba maal nagee fayyaan qabaanne alhamdulillah maal fayyaan qabdu deddeebite. Amma amree. Maal? Amala hin qabne hin fitin kaa. Maal irratti hafte fayyaan qabdu? Waan na gaafatu sirrii na gaafadhu. Yoo waan sirrii fakkeenyaaf waan sirrii yoo na gaafate nama siloo isuu miti. Tana jira jeensi. Wanni guddaan barfuudha. Wanni guddaan fuudhaa bardalaan jaarsoonni jaartii irra dho'isu. Yoo inni fuudhu fedhe baadhanii fuudhaa jeessitti abaluun fuudha jeessiin. Akkuma nagayaan si gaafadhee fuudhi kunoo jettu sani wayii waan biraa. Ka fuudhaa bar jiraatteetuma fuudhaami. Ammoo ammaa nagee rabbii na gaafattee tanaan nagee rabbii dubbii godhu deemtu tanaan tanarraa kuman qabu. Yoo ammoo deemii siin si ergite akkuma reefu siin jee deemii siin si ergite kanas godhu jiraate hayi karaa olaansaan siin deema. Eenyu? Dirqiin fayyaa. Abbaaniif beekaa bara. Nagayaan qabaaf nagayaan qabu. Nagayaan qaba. Hin nyaatiniin siin jechaa ture. Kanas nagayaan qaba. Yoo sanii waa taate hayi jala deema. Mana jira si nyaachisa. Wakaya ni amara. Dua mali. Amara deema nyaatu. Si kimte wayi keessa jira wayi itti goote. Eega guyyaa deema san. Eega guyyaa deema san nyaatte faatuma marree. Faatuma maali. Tokko talala jetti nyaadde. Nyaata. Tokko talala. Bismillah nyaadde. Deema biyyaati deema marree deema biyyaa maallaqaan deema kana dhiisi ati yaa marree keessa jira. Bismillah jetti nyaadde. Bismillah jetti nyaadde. Waa takka nan godha. Wayi duba waa faatuma na gaafachaa ture. Kalas. Sadii si oomishee si gaafachuu. Na gaafachuu na nawwinne lakki. Waan quban qabne na gaafachuu jechuudha. Maa na gaafachuu mirga qabda. Immoo kan bilbilamu jiru kana kamiire. Immoo. Faatumaa jee kan hin Isumaa ta'uu beeytee Faatumaan hedduu jira bilbila keessa. Si beekare. Nama maqaan Faatumaa irra bareedee ijaarte. Isii ta'uu beeytee. Isuma nama biraa duuba. Adda isisni wallaahi. Kafootan sirra jirtu immoo Faatumaan tabiraati. Maa jalaa kaaftee gaafattu ati. Maal fi Fakkeenya maa isiin gaafatu. Si dubbisu jirta. Ammaa dubbiftaa siin jiru jalaa Sagalee dila sanii jira maaltu mana dubbistire. Maal feetaa maan jiini? Kala jira kamaan jiini. Maal feetaa maan jiini? Sirri jirta yaa deemu kara deemtanii. Sirri jirta deemu. Garuu akka amma duraa sin seen fatiyaa. Tamam. Takkittuma tanaan si dhaama. Akkam duraan jedhani. Akkam immoo gaduruu. Ni callifti. Rabshaa Maal? gootee deessii sadi. Sadirki maana keessa barbaade. Gubii gati. Akkam ta'a? Haa deema amma kala kara deemu. Saayii akka ta'uu feetoo qabaatanii waan biraa Baay'ee bira. deema. Sillaa jechuun waan siin taane taniin dalagee hin beeku waan isin balleesse hin beeku. Maal duuba kirkirii nagee dubbiin goota. Haa deemu kara deemu baay'ee. Niin ta'an deemu. Yeroo dhuftee haasofnate. Niin ta'an deemu. Maal? Taa inni kaas. Dhimma deemu. Haa wajjin deemnaan. Hin deemu. Eh? Hin deemu na feesise. Mana irraa bu'uun fedhu. Umaan jaa nagee rabbi isaa bal'isoo ijoollee mufachuu illee hin fadhu sillee mufachiisuu hin fadhu. Ol seenu ooma dubbata gabboo ooma dubbata maali? Nagee harkannee jennee xiqqummaa waa fura fudhannee Aboo nagee ammallee ni feena rabbi nuuf haa kennu. Rabbi nuuf haa kennu. Wallaahi nagee takka Akkana guyyaa ni rabbi kana du'aan biraa miti jiran. Si caalaa fadhaa nagee ni beekta. Si caalaa hin fadhu. Nagee moo namni hin feene nagee ni jira. Alhamdulillah garuu wayyee. Gabbee ol seenu ooma gaafa wayi siyaasaa taata. Wayi siyaasaa ta'a. Mataan dhukuu jira amma kanas. Dubbattee waan qabdu. Waan qabu jettee itti dhiisi kanas. Wayi siyaasaas jiraata. Maaltu naasaasa? Salaatee? Ya Allah. Salaatee? Injera. Kai salaatii mee qolollaa gara hiiku. Ayyee. Tama. Nageen qabdu fakkaata. Nageen qaba. Maa isa hojjetaree kana? Haya deema. Waa ajaa'iba. Dhaqeen si fida? Yoo baaba. Maafi jira kana dhukuu jira. Akkasii hordofsaaf daawwattoota kiyya dhageessanii jirtanii dhugaa nagumaan lafaa ka'ee lolutti sin jiru. Isii hojii akka haasa'u sin jira. Maaliif amma dura waan isin goote waan meeqa rabshaa meeqana keessi asii rabbi narraa oofe deebitee ammas asitti rabshaa biraa akka nama omtuun barbaadu. Sanumaaf hin dubbachuu jira. Fatiyaa dubbii dhiisii yoo naan jettan illee dubbii filii miti. Dubbii fillee miti. Dubbiin fedhu ni beektan hordoftaaf daawwattoota kiyya. Anna malee rabshaa lafaa ka'ee rabshaa illee godhuu miti. Inshaallah walumaan garra dubbii tana walumaan garra inshaallah dhugaanis dhiingala jira biyya haajaa qaba waan itti galu tana keessaanis dubbii waliin naa dhuftere
isinis ni dhufaa jechuu jirti innis ni garaa jechuu jira. Kana keessa imoonni si sagalee si harkee kanumaatu waswaasa nutti waan biraati miti fatee dubbii disii naan jettanis isin beekaa naan jettan naan jaa hordoftaaf kabajamtoota keenya viidiyoo biraatiin argaa jirru. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.